Kaasa taabonni keechi isaa muka jira. Macaafni dammoo laxaawota attam lakkeedha. Laxaawoti ittiin amanis siin jedha. Xaawootiidhaaf isa gadi siin jedha. Sinii galee xaawootii jechuun waan harkaan tolfameedha. Muka yoo ta'e biqiltuu ni dhaabbama. Dhaabbamee ka'eemoo ni guddata. Guddatee ka'eemoo xaawulaat irraa bocama. Sinii galee waan bocame samoo eenyu boca? Namatu boca. Namni bocee ka'eemoo ni sagadamaafi. Ani moo kan macaafni jedhu san hin deemi malee kan qeesiin boceessitti kennuun hin deemnu olas hin jedha kun dogonkora kooti miti biqinaatu macaafni xaawootiidhaaf sagadi siin jedha. Ati moo sagadaaf jirta. Eenyu dhugaa qaba ree ana dhugaa qaba arragaa wajjin nan dubbadha. Abboomii kurnan keessatti fakkeenya akka taabootaaf hin saganne yookaan immoo akka xaawootiidhaaf hin saganne siif himaa jechuudha abboomii kurnan keessatti. Sinii galee kanaaf jecha ani kan macaafni siin jedhe sanoo ka abboomii kurnan barreeffame sanan siif kaa'e abboomii kurnan shaarameera yoo jette dammoo ani seera Musee diiguu hin dhufne jabeessuuf hin dhufe maleedha. Inni yommuu Museen lama sharal maxxaa'u lama faccamnu inji jedha sinii galee inni sun yoo ta'u abboomii kurnan sun immoo hin diigamne. Kanaaf jecha aniin isa san hin deemu hin jedhe kan macaafni siin hin jedhe san hin deemi siin jedhe kijibdeer ta'uu jettan qeesii dhaqii ulaa itti onko akka bataskaana banii ta'u taabota san nu garsiisi viidiyoo waraabbadhee dhaqii viidiyoo waraabbadhu waan keessa hirwatu jesan ijaan argita. Sumayyaa waan ilaallatu tokko iyyuu hin jiru. Mikinaatu ani haqarrattan hundaatiin dubbadhe. Dhaqxee taabota laaluu barbaada soo jettee ni qeesiin tokko taabota akkasitti nagarsiisne beektamii sababbiin isaa maaliif isinitti nagarsiisne achi keessa waan jiru gaafa bartan waaqee suufii dhiisan. Namnumti dubartiin addunyaa kanarratti taabota banee laalchise hin jiru. Ni galee isin miti sanbattamaariin hin beeku sanbattamaaruun ni dhiira. Icciti achi keessaa qeessota malee qeessonnoo qeessin Oromoon jammar qeessin taatu. Qeessota Amaarati malee Oromoon qeessin taatu. Sababbiin isaa moo Amaaraan kan qeessi ta'e maal isiniif fakkaate? Muudii isin qabattan keessatti yeroo jalqabaatiif fi taabota kan tolche eenyu isiniif fakkaate? Iyyesuusin Museedhaaf kennu osoo hin taane niitii Minilikii fidee Amaaraatti gashee jechuudha. Isa kanas moo sobaan hin dubbanne. Maali isiniif fakkaate? Jalqaba irratti beeksisni yookaan dammoo qoyina nan xumuradha cal jedhe. Cal jedhe. Isa kana moo akkamittiin jechuu dandeessiniif fakkaate? Museedhaa fi Iyyesuusin taabota kenneefii jettanii turtan. Isinii galee taabota kenneefii ka'ee Museenii uummanni sun yoo jabbii yookaan ammoo waan harkaan tolfamu gabbaranii Museen taabota san cabsee jettan. Erga sanii dammoo Museedhaaf taabonni ka biraa ijaare jedheeni taabota biraa harkaan hojjete. Bakka kanatti ilaal Museenis taabota harkaan hojjeteera. Erga sanii yoo Beete Maqdasii wanti keessa taa'u dhabamee ka'ee raawwateeti Itoophiyaatti miti ilaal wanti kun kan ta'e Israa'eel Filistiinii gidduutti. Akka uummanni keenya jedhutti kaachuu. Sinii galee akka seenan qeessotaa odeessutti godhe. Waan kijibirraa hundaa. Kazaan taawonni sun Museen bakka kaa'uu dhabee ka'ee qo'a tarattaratii tanan isinii hima akka waan ittiin shawwadanii. Taabota san bakka kaa'uu dhabee Museen achumaan Iyyesuus. Zinna ragaa malee naasayin ragaa malee naasayin. Cal jedhe. Ragaa malee kanan haasa'ee booda na gaafatuu dandeetta cal jedhe. Inna bataskaana eenyutu ijaaree Salamoon Xibabuu ijaareera. Bataskaanni sunoo kamiidha? Masgiida Aqsaa saniin jedhanii. Masgiida Aqsaa sana Salamoontu ijaaree taabotaaf ijaaramee jedhan akka seenatitti jechuudha. Isaan Beete Maqdasii jedhanii masgiida Aqsaa sana jechuudha akka seenatitti. Hayyee taabonni sunoo erga sanii eecha dhaqxee jennaani Tsihoon Aksum Tsihoon galteertiin hin jedhan. Aksum Tsihoon eenyu fidee dhufee ennaani jaartii Miniliktu Aksum Tsihoon fidee dhufeedhan. Kanaaf gadaaman Aksum Tsihoon achi teette taabonni sun immoo kan geessanii suni Aksum Tsihoon galtee nun jiran. Isa kana tarattaratiidhaan akkasitti nu shawwadaa turan. Hayyee ani nan kijibe miti waa takka bichaan isinii gaafadha asirratti waa takka bichaanaaf deebistan jechuudha. Taabonni yeroo san Museen tolche suni eessa jira? Ani kijibduudhamii kijiban isirra kaa'amii gaafii gabaabaa taabonni yeroo sana Museen tolche suni eessa jira? Bakka jiru naaf himi. Gannat amma banadhu maayikii. Sumayyaa. Guma kaafii naguma kaafii. Zinjeri qoon zinjeri ati tarolii sun cal jedhime. Gannat dubbadhu. Ati naguma kaazin naash nagaa keedhaan abeeytee garuu. Nagaa galata rabbii akka ajaa'ibaa akkasii beeku. Nayyee gaafii gaafatamte dhageettee. Na beekteerta? Akka ajaa'ibaa akkan si beekan siin jedhe.
Gaafii bataskaana gorgisiisan gaafatame dhageera jedhi takkaffaa irratti ayyee bataskaana gorgisiisan eenyu tolche waa'ee gorgisi siyaa gala eshi eenyu tolchee iyyuu osoo hin taane dhiisimee kan tolfame miti kammuu sanaa kennamte sun bataskaanni eessa jirti isheedha waan nan hundee barbaadu. nana baariin kana baaree bara kana baaree abaaramaadha sin jedhama Sina bataskaan yeroo jalqabaa siyaasina baaru sin jedhe heerumtee miti. Laafi yeroo jalqaba Iyyasuus Muuseedhaa kenne sun Heerumtee miti hin dhaltu himma seente. ati tan teetuun beektu Hin dhaltu himma seente. Himma seente. nu hangafni keenya hin beektanii. Na ilalaan namichi qunxurroon isaa likkii hin jiru namicha qunxurroo paastaa heerumte gagassi qabuu dadhabe. Maal heerumte namichi likkii hin jiru? Amma niitiin kun niitii biyya kiyyaati wallaahi nuti daa'imman ishee nunarra guddoo takka. Keenyaa diqaalaa si keessaa odoo osoo akkuma tasfuu keenyaa diqaalaa. Keenyaa diqaalaa si keessaa guursisiiraati maal rakkoo qaba garuu. Diqaalaa si keessaa goora'e. Amma niitiin kun niitii biyya kiyyaati laal jaartii dullattii takka wallaahi. Asii akkasiin bareeddu nagartuun. Amma inaaffaa dhiisaa gubachuu dhiisati. Keessatti kana tulloolee osoo kushiinaa keessa deemtu bireedin irra dhaabatee wajjin hin iyyin. Sarraba akkasii dhiisu nu biratti dhiise haa. Baalagee wajjin baarageetta inni. Dhiisi urjiin jedhina narrabsina. Namni tokko nama narrabsina malee. Sumayyaa, amma dubbachuu danda'a? Hayyee dubbadha. Tokkoffaa jechuun wanti gaafachuu barbaade gaaffii deebii keetiif illee hin dhufne gin amantaa kee bakka kan amantaa kana keessa turtee amantaa biraa keessa deemte maaf amantaa kanarraa dubbachaa bultaa jiru ganama galgala. Tasaallamuun seenina mana kiyoo sinin jedhu sababa malee miti bar isin naaffaqee ol seenuu sin naaffaqee moo gasni kiyyarra ta'u sin naaffaqee keessa poolisii maal si goonare ati maal lafa lafta afaan kee qabateen teessu mana kee shaarmu ta'a. Taa'e jala taa'i taap godhe nama biraa gashaa. Warra miira keessa jiru yookaan dammoo cal jedheetiin inni asirraa iyyuu hin fedhuan. Sinigalee bas kana nani fedhu yoo deebisuu dandeettani. Gaafiin kiyyaa tikikkiliin isin gaafadhe. Gaafii akka fincaan intiniidha asiif achi jajallatu isin hin gaafanne. Isin taabotatti amanuun dura taabonni dhugaa dheettanii fudhachuun dura taabonni yeroo jalqabaa kan Muuseen harkaan tolche sun eessa jirti? Eessa jirti isheen sun? Bas tana sammuu keessan of naannesaati gaafadha. Kan amma fidanii ta'u bataskaana ijaaranii birrii isinirraa guuranii qeessonni birrii hambifatee xaawulaa bitanii mana keessa isinii kaasana miti. Kan muudii ittiin qabatani miti. Suniin sun eessa jirti? Bakka jirtu nuuf himaati. Sanaan booda dhugaadha isiniin jenna. Eenyu akka fidillee ni beekna nuti jechuudha. Dhugaa yoo naa himaa jettan dhugaa isinii himeera. Jecha ati jette lakkii soba yoo jettanii fidadhaa ragaa. Akkas. Gannata eenyudha? Intini manaati yoo gannata itti of waamte. Waan akkasiiti. Bas. Samee. Jirtaa lubbuu.